namoota akka Hacaaluu, namoota akka Raayyaa Abbaa Maccaa, warroota namummatti amanan, namummaaf jiraatan kanneen irraa gora. Amantiin isin qabe, namni Rabbii tokkichatti amantu, namni kiristaanaallee Waaqatti amantu sanii isin qabe, warroota lubbuun darban Rabbii tokkichaa jedha dhiisa. Inni Hacaaluu Shawaa keessatti dhalateedhaaf akka Shawaatitti ilaaloo jiraate aslan inni sammuun isaati iyyuu rakkoo. Miidiyaan kun addunyaaf gammachuu Oromoof qormaata iyyuu maaliif ta'e jedhanii yeroo itti wal gaafatan. Hacaaluudhaan dhufnaan dhimma Oromooti. Hacaaluudhaan dhufnaan dhimma Islaamaatis dhimma Kiristaanaatis. Hayyoonni Oromoo bebbeekaan sheekoleen qeesonni abbootiin amantaa paastarii illee taatu warra asirra jirtan walitti himaa doofaa ganda keessa jiru sirreessa. TikTok jedhamu kun dalagamu namni haga Oromoo tanaa ittiin miidhame hin. Harka isaa kanarraa nyaanne, harka isaa irraallee nyaanne, harka niitii isaa irraallee Oromoon nyaata. Namni sammuu qabu, namni ilaalcha waa bal'aa qabu, gabataa irraa nyaata irratti hin albu. Hundeessaa nama Oromummaaf jiraate, Oromummaaf du'e, inni Shawaadha jettee sammuun kee hirree guunu dogongora seena. Har'a diina Hacaaluutii fi fira Hacaaluu wanti wal madaalchisu. Shimallis Abdiisaa fa'aa yoo taate nama Hacaaluu ajjeesisiise. Akka sabaatitti dhaabattee Oromoon takkaa xiqqaattee hin beektu. Har'as borus isinitti. An addunyaa kanarraa wanti an filadhu amantiiticha. Maaliif? Duuniyaa gubbattu osoo hin taane akiraa kiyyatti na fayyada waan ta'eef. Garuu suuraa namaa gaggaragalchaa nama du'e xiqqeessaatii miti. Wallaalaan abbaa barbaadee gadi barbaadee waan barbaade yoo of keessaa alba'e waan dubbateef isatu seenaa fi seeraan illee itti gaafatama malee isaa deebisa jedhee wallaaltuu fi dhumtuu tokko laalee waan boru seenaa itti na gaafatu rabbillee itti na gaafatu anillee boru deebi'ee itti gaabbu hin hojjedhu. Haqa kiyya garuu hin barbaadan. Sijjammar masgiida rabbii kadiige mootummaa Itoophiyaa bulchaa jirudha. Shimallis Abdiisaa fa'aa yoo taate nama Hacaaluu ajjeesisiise. Nama jiraa isaallee xiqqeessee du'aa isaallee xiqqeessisiise. Har'a diina Hacaaluutii fi fira Hacaaluu wanti wal madaalchisu hin jiru. Ka masgiida diige Shimallis Abdiisaati. Ka diigsise mootummaa Itoophiyaati. Hacaaluu maaltu galche kana keessa? Lubbuun jira? Wanti inni irraa beeku jira? Tokko lammaffaa sijjammar namni Hacaaluu Shawaa keessatti dhalateedhaaf akka Shawaatitti ilaaloo jiraate aslan inni sammuun isaati iyyuu rakkoo qabu. Jalqabumarraayyuu Hacaaluun Shawaa keessatti dhalateedhaaf tilmaama Shawaa yoo kennituuf taate isa san fuutee yoo gandatti galchitu taate aslan jalqabumarraayyuu namni dogongora rakkoo sammuu qabu abbaa ilaalcha akkasii qabu san. Ka lubbuun jiru waan inni boru ta'u hin beektu waan ta'eef abbaa feete fuudhii gandatti hin galadhu. Ka feete gandatti hin galadhu. Goota lubbuun jiru Taayyee Danda'a Shawaadha, Shimallis Shawaadha. Isaan san Shawaadha jedhi Shawaa galchuu barbaade. Lubbuun jira waan ta'eef. Ofirraa falmata uummanni illee hin barbaadnu kennaa miti ofirraa waaqatuu danda'a. Jalqabumaa Hacaaluu hundeessaa nama Oromummaaf jiraate Oromummaaf du'e inni Shawaadha jettee sammuun kee hirree guunu dogongora seenaati. Shawatti dhalate malee Shawaaf hin jiraan. Kaleessa gaafa uummanni keenya Harargee buqqee Shaashamannee sangoota meeqa bitee akka keesse hin beektan. Rabbi rahmata isaanii godhu Haajaa san Gammadaa fa'aa wajjin. Manguddoo tokko ka Shaashamannee maqaa isaanii hin yaadadhu. Sangoota makiinaan fe'ee inni geessee uummata keenya rakkate inni yeroo sani dhaqqabe hundi keessan ni beektan. Uummanni gaafa inni geesseef kiristaanaa miti. Shawaadhaa miti. Gaafa Harargeetti awwala warroota akka Raayyaa Abbaa Maccaatii fi Olomaayii gurguddoo waliin ta'uudhaan warra jalqaba birmannaa hawaasa Harargee dhaqqabe keessaa tokko Hacaaluu hundeessaati. Ani isinii gabaabsa. Wal sobuun barbaachisu miidiyaa kanarratti. Ganda feete keessa dhaladhu. Amantii feete keessaa dhufe. Ani feetu Shawaallee arrabsi, feetu Arsiillee arrabsi, feetu ganda feetellee arrabsi. Maaliif? Shawaa keessallee girrisaa hedduu jira,
Arsii keessallee girrisaa hedduu jira. Wallagga keessallee, Harargee keessallee kayoo ganda isaa arrabsite ol bahee si yaabbatu hedduutu jira. Martuu abukaatoo gandaatii miidiyaa kanarraa waan barbaade dhoobaa oolu. Garuu hacaaluudhaan dhufnaan dhimma Oromooti. Hacaaluudhaan dhufnaan dhimma Islaamaatis dhimma Kiristaanaatis. Sababni illee Oromoon namni sammuu qabu, namni ilaalcha waa bal'aa qabu gabataa irraa nyaata irratti hin alba'u. Oromoo biti Amaarillee gabataa kuburna jiran. Hacaaluu harka isaa kanarraa nyaanne, harka isaa irraallee nyaanne, harka niitii isaa irraallee Oromoon nyaataa jirti. Harka niitii isaa irraallee Oromoon nyaataa jirti. Innillee du'ee kaayyoo isaa hin dhaabu jettee osoo hayyuuleen siyaasaa Oromoo meeqa bargaafattee Finfinnee keessa ciistee garaabaa caatii dheedaa ooltu osoo ciistee cooma murattu dubartittiin sun asii haga Booranaa deemtee bishaan maddisiiste Oromoo wannaa jedhaa oolti. Miskiina Oromoo baasaa oolti. Paartima siyaasaa kamtu mee rabbii isin uume sodaadha. Paartima siyaasaa Oromoon qabdu mee paartima kamtu hayyoota siyaasaa Oromoon qabdu mee hayyuma kamtu deemee bishaan burqaa Oromoo baasee Oromoo bakka isiin itti beelofte bakka isiin itti dheebutti mee Oromoo tana bishaan obaasee beekanatti himaa. Yoo kijibe anatu itti saalfata. Yoo kijibe anatu itti saalfata kijiba kiyyatti. Kiyyaan haati wobii niitiin Hacaaluu Hundeessaa Oromiyaa keessa deemtee maal hojjetaa jirti? Maal hojjetaa jirti uummata kanaaf? Nama narraa du'e jettee gartee rafteerti osoo unkaan nama guddaa akka Hacaaluutii miti bar hin beeytan hunduu bakka itti dhalannee guddannee hawaasa keessa jiraannu aadaa Oromoo kan. Abbaan warraa irraa yoo du'e bar dubartiin waggaa lamaa sadi horoomattuu hin deebitu uffatuma ofii kanaan jijjiirattu. Unkaan baatee nama biraatti birmatu miti ujoolloo ofiitu quban qabaatu jazbitee uf gattee jechaadha. Gootaa gasga'uutaan awwaalattee gadi baatee kaayyoo isaa galmaan gaha jettee ummata saba ofiitii birmataa jirti. Kanaaf namni ani qabsaayaa gandaati goota ganda tokkooti namni jettullee yoo jiraatte warra lubbuun jiru Shawaallee yoo arrabsuu barbaadde, Arsiillee yoo arrabsuu barbaadde, Jimmaanillee yoo arrabsuu barbaadde, Wallaggaanillee yoo arrabsuu barbaadde gantuu hedduutu ganda san keessaa akka baate jirti waan ta'eef gantuu ganda san keessaa baate arrabsi malee goota ganda san keessaa bahe keessattuu nama lubbuun hin jirre hin arrabsina. Uf kabajja. Uf kabajja. Uf kabajja. Wal kabajjoolleen bareeda. Yoo ofii wallaaltan, yoo ofii wanti hojjetan kun xiqqishu isin shamaqqaqne sheemiin isin hin qabne yoo taate rabbii tokkicha sodaadha. Kiristaanallee taatu waaqa itti amantu sodaadhu. Islaamallee taatu rabbii ardii fi samii uume sodaadhu. Cubbuun tun ilmaa ilmoo teessanitti isin dabarti. Cubbuun tun ilmoo teessanitti isin dabarti. Cubbuun tun mana keessan isin seenti. Namni badii fudhatee ilmoo ofiitti ittiin dabarsu. Maatii ofiitti ittiin dabarsu. Ilmoo teessantu yatiima ta'a. Nagahaan manaa baatanii karaa irratti akka maletti kuftan. Kichuu cittan dhiisan. Mee yoo even suusima wal arrabsuu qabaatan Oromoo yoo gandaan ijaaramtaniillee suusii waliin duuluu qabaatan yaa Oromoo mee nama lubbuun jiru kan akka feetan gaggaragalchaa ol garagalchaa lafarra deemaa jira isin waliin. Warruma du'e kana ganduma fedhe keessaa haa ta'u amantima fedhe keessaa haa ta'u maqama Oromoo bichaa haa qabaatu rabbuma sodaadha nama du'e kana gadi hin garagalchinaame. Barka jiru hedduu jira yoom namni dhabame sila ganda san keessa jiru namni Arsii keessa namni lubbuun jiru meeqatu jira ka Arsiin jaalatu yoo Arsii aarsuu barbaadde ka lubbuun jiru gaggaragalchi. Shawaa keessa namni lubbuun jiru meeqatu jira yoo lakki dhalattoota ijoollee shawaattuun arrabse jira aarsuu barbaadette ka lubbuun jiru gaggaragalchi.
Jimma keessaa yoo namni si aarsa jiraate ka lubbuun jiru ka jimma jaalattu gaggaragalchuudha malee ka du'ee biyyee ta'e ka homa takka mixiin foon isaatu nyaattee ummata kanaaf waa meeqa osoo fiigu kufe ganda fedhi keessaa haa dhufu gadiin garagalchinaa rabbiin sodaadha. Yaa kii garaa numa deessitan Oromoo. Ibiddi nutti qabate jiruu jibbine. Jijjiiratuu fi sabarraa dhalatan namni amantii jijjiiratuu danda'a. Zeeginnatii lammummaa biyyaa jijjiiratuu danda'a. Maqaan Oromoo jedhamu kun dhiqamullee namarraa hin bahu. Nama suuraa hayyoota gaggargalchi waliin osoo tole hin haqatan Oromummaa kana dhiqatanii biraa deeman. Dhiqatuuf ammoo hin danda'amu. Akka lammummaa paaspoortii jijjiiratuu hin dandeessu. Kanaaf Oromooti yoo rabbiin sodaatan abboo rabbuma waaqaa fi lafa uume san karoobsu ka caamsuun isin qabne rabbii jedhaa garaa nun madeessina. Lafee waliin cabsina. Namni har'a yoo wal dhabeen araarama. Har'a yoo wal dhabe namni hin araarama. Yoo waa wal dhiban hin furatan. Namni okey arrabaaf arrabni illee walitti bu'uu danda'a. Sunsumni illee walitti bu'uunsi akka sabaatitti miti. Akka amantiitti miti. Akka biyyaatitti illee ni jira. Wal dhaban jechuun ammoo achiin hafan jechuudha miti. Wal dhabuulleen akkuma jiru araaramuullee jira. An osoo dhugaa dubbatuudhaaf osoo ka dhiqatan taateeti Oromummaa kan gaafa suuraa Abbaa Jifaar, gaafa suuraa Waaqoo Guutuu, gaafa suuraa Nadhii Gammadaa, Jaarraa Abbaa Gadaa, gaafa suuraa namoota gurguddaa kanaa gaggara galchitan dhiqadhaa ture. Dhiqamee namarraan bahu. Har'a ammoo gochi har'a Oromoo walirra hojjetaa jirtu kun ammoo akka namni maraatee fiigu nama godha. Akka carqii keessatti uf dhabdee jazbaa taatee haftu si godha. Saba kiyya, obboleewwan kiyya, qaama kiyya jedhee nama sii du'e deebitee yoo lammata ajjeeste. Oh my God. Walitti illee himne, waliif illee himne, wal hubatuu hin dandeenye. Garuu maqaa rabbiitiin wal kadhannaa. Maqaa rabbiitiin wal kadhannaa. Walaa dhiisnu Oromoo. Goota feetan ka lubbuun jiru ganda feetanii galchaa, amantii feetanii galchaa, mirga keessan. Rabbi wallaahi namni tiktokiin kun dhufutti addunyaa kanarraa miidiyaan tiktokii jedhamu pilaatfoormiin tiktokii jedhamu kun dalagamu namni haga Oromoo tanaa ittiin miidhame hin jiru. Akka waan Chaayinaan kophatti diina Oromoo taateetitti Oromoo tana tiktokiin kun hin butuche tokkummaa isii nyaatee fixe. Mahayyimii fi donqoroo hedduu mataa keenyarra onnu baasee saba guddaa nu xiqqeessee wallaalaa fi wallaaltuun meeqa goota nurratti taatee beekaa nurratti taatee hayyuu nurratti taatee hayyoota keenya mataan gaggaragalee wallaaltuun dhumtuun guyyaa fi albaatii fitu eegerraa dalagattee hin beeyne jiraattee akka namaatti dalagattee hin beeyne meeqa goota nurratti taatee xiqqaannee salphannee fokkannee wanti haga Oromoo tiktokii kanarratti zallamame hin jiru. Wanti haga Oromoo miidiyaa kanarra miidhame hin jiru. Maaliif? Bar donqoroo maqaa ofiitu seeraan barreessuu hin beeyne, qubee ofiitu seeraan barreeffatuu hin beeyne, maratu goota gandaa taatee goota maalii taatee gadi yaatee asirraa wal fixaa oolti. Aboo osoo maal qaba Oromoo tana guutuu rabbiin guyyaa takka lafa kanarraa xuruudhee homo Oromoo jedhamtu kana rabbi lafa kanarraa fixe. Faayidaan qabnu tirfii lafa kanarra uumamne balaa fi qaaqa bichaadhaaf. Sababa Oromoo tanaa namni nagaatu halaakama. Ka ofiin tolletu Oromoon namaa tolti. Ka waliin tolletu namaa tolti. Ka walii hin tolle, ka goota ofiitii hin tolle, ka du'aa ofiitii hin tolle. Oromoo amma dhugama rabbii Oromoo osoo suuraa Abbaa Jifaar waggaa dhibba dura du'e. Suuraa Hacaaluu Kakaleessa nu harka du'e. Suuraa Waaqoo Guutuu goota Oromoof jedhee bosonatti gale. Amma dhugama rabbii akkanumatti Oromoo hin bilisoomtaa.
akkanumatti duuti nurraa dhaabatti mee waa fakkaruu xiqqoma waa fakkaruu hin dandeettanii dheengadda rabbii maal nu godhe musiibaa hagam nu buuse oromootaan barsiisota meeqa hayyuu ka waggaa 20-30 barate ka doktora meeqa hayyuu meeqa profeesara meeqa qaree baasuu danda'u bakka tokkotti balaa konkolaataatiin hayyuu 20 oldha sila namni donqooro miidiyaa kunniin hin hubatu kana hin fakkartanii xiqqoma barbalaan dheengadda balaan konkolaataa barsiisota yuunivarsiitii ittiin dhabne sun bar musiibaa oromotti buute rabbituu bar oromoo tana isii fatanuudhaaf cubbuu nuti hojjannuuf badii nuti hojjannuuf lubbuun barsiisota miskiinota sanii dabarte bar mahayyimii tiktokii tanaa miti ta duute sunni donqooroo tiktokii gubbaa teettee suuraa nama ol garagalchuu fi gaggaragalchuu hujii godhatte tanaa miti bar hayyuu yuunivarsiitii keessatti dhaloota qaree baasutu nurraa dhumate bar rabbi maaliif balaa kana nutti fidee oromoo yoo cubbuu maal hojjettu musiibaan hagana geettu hayyuu dhabuu dhochuun hayyuun tokko du'uu jechuun akka waan biyyi guutuun duuteeti beekaan akka abdii baalee sun du'uun wallaalaan akka kiyyaa kun maan duune ka barumsa hin qabne ka miidiyaa kanarraa taa'ee waan arge dhoowwaa oolu wallaaltuun miidiyaa kana gubbaa guutte meeqatu jira isiin maan duune maafi faayida rabbi yoo hujii kan kee gatii sii kafaluu barbaadu cubbuu yoo kennaa yoo gatii nuu kafaluu barbaadu hayyuu sirraa fudhata beekaa si keessaa fuudha donqooroo wali qabee hambisa bakka tokkotti beekaa keessaa luqqisee hayyuu keessaa luqqisee nama barumsa qabu rabbi keessaa fixee wallaalaa fi wallaaltuu addunyaan kun ittiin qormaatamtu qofa walitti qabee addunyaa kanarraa hambisee gatii hujii kennaa rabbi nuu kafala. Kanaaf Oromoo dhugaa walitti himna fokkanneerrallee fokkisneerrallee amma sadarkaa Oromoo waa walirraa jibbu osoo hin taane fokkina nuti hojjennu sadarkaa sabaaf sablammiillee nurraa jibbu geennee jira. Ka sabaaf sablammii irratti hojjennu miti ka ofii walirratti hojjennu. Har'a wallaahi summa wallaahi annama islaamati nama laa ilaaha illallah qabu. Garaa jaraa keessatti jibbiti malee sabaaf sablammii Oromoo ta'e Amaara ta'e Tigree ta'e osoo dhayxee gaafatte hacaaluu jagnaanoo siin jetti. Wallaahi goota siin jetti. Jibbiinsa irraa qabduuf arrabni jaraa kun dhugaa isaa dubbatuu dida malee onnee jaraa keessatti namni sun goota ta'uu ni beeyti. Ragaa baatiif. Ati garuu ka Oromoo ka maqaa Oromummaa himattu bakka inni ufi waaminiin ati san waamin kalaas. Inni ani shawa jedhee guyyaa takka jiraatee hin beeku. Kalaas ati shawan jedhiniin. Inni an kiristaana jedhee jiraatee hin beeku. Ati kiristaana jedhiniin kalaas. Dhiisi ka jiru lubbuun ol jiru oyyaabadhu mataa isaa ol ba'e akka feetetti. Bakka inni kaleessa osoo inni itti hin jiraatin du'e saniin isa waamina. As biratti irra walii darbuu hin dandeenyu. Kalaas inni tokkoof tokko jedhee jiraatee du'e. Oromoo jedhee jiraatee du'e Oromoof jecha du'e. Sii ta'u fudhadhu sii ta'u baatu qileeseen. Goraarraa. Kabirootu kan ittiin wal arrabsanillee kabirootu kan ittiin wal tuqanillee hedduutu jira. Hedduutu jira. Walitti himaa beekaan Oromoo, sheekni Oromoo, hayyoonni Oromoo waan akkanaa walitti argitan walitti ilaalinaa. Walitti ilaalinaa. Walitti himaa irra dibaa dhiisaa. Ka abbaan ta'eef hin fudhata abbaan hin taane mataan dhaabatuu danda'a. Abbaan isaa ta'e hin fudhata abbaan isaa hin taane mataan dhaabatuu danda'a. Guddattu ani abbaan barbaade ganda fedhe keessaa yoo dhufe amantii fedhe keessaa yoo dhufe namummaa takkittii fi sooshaal miidiyaa kana waliin nu fida malee wanti namarraa sodaatan hin jiru. Hayyoonni Oromoo bebbeekaan sheekoleen qeesonni abbootiin amantaa paastarii illee taatu warra asirra jirtan walitti himaa doofaa ganda keessa jiru sirreessaa wal dhoorgaa. Wal dhoorgaa gaarii miti. Namoota akka Hacaaluu, namoota akka Raayyaa Abbaa Maccaa warroota namummatti amanan namummaaf jiraatan kanneen irraa goraa.
paartii siyaasaa hayyoota siyaasaa abbaa barbaada ol koraa gubbaan bu'aa dantaa kiyyaa mitan garuu namoota namummatti amanan namummaaf jiraatan dhiisaa rabbi sodaadha dhorga haay jedhaani yoo wallaa lafta irraa haa deebu yoo beekaa ta'e ammoo abaaraa biraa gala rabbi isaa haa balleessu yoo dhugama miira keessa galee namni waan akkasii hojjetaa jiraate dallansuudhaan yoo ta'e okay dallaneetiin waan kana keessa galee jedha irraa deebi'a inni uf arga rabbuu namaa dhiisa badii fedhan irraa yoo ta'u hubatan lakki ani jallinumaaf waan kana hojjetaara yoo jedhe garuu jallinumaaf waan kana hojjetaara yoo jedhe garuu abaaranii akka cubbuun laal rasaasni isa nyaate sun si haa nyaatu akka ilmoon isaa abbaa malee hafte ilmoon ta'e abbaa malee haftu jedhanii dhugaa jiru walitti malee wal biraa galuudha malee teettanii galtanii laaluun jalaa dhokatuun zorreedhuun kayri miti waan hafeen dhugaa walitti immoo taate wanti gidduu kana miidiyaa kanarra hojjetamaa jiru kallattii hundaaniyyuu sirriidhaa miti balaa ka'ee galu namoota muraasa kaba bal'atu garuu ibiddi kibriitii takkitti irraa ka'a muka tokkicha irraa ka'a garuu biyya guutuu gubuu danda'a. Wanti gidduu kana miidiyaa irratti hojjetamaa jiru tokkoon namaa namni tolchallee hin jiru. Gandi tolchallee hin jiru, namni tolchallee hin jiru, ka islaama keessaa ba'ellee, ka kiristaana keessaa ba'ellee, ka arsii keessaa ba'ellee, ka shawaa keessaa ba'ellee tokko keessanii waan jedhaa jirtanii waan hojjetaa jirtan isin hunduu uf beeytan. Dhugaa walitti himuudhaan namni tolche hin jiru. Namni tolche hin jiru. Marti keessan marti kenna rakkoo mataa keenyaa qabna. An ammallee taanaan feetan Oromoon tokko ta'a, feetan dhibba ta'a, feetan wal nyaadha. Wallaahi Oromoon tokko ta'a jedhee isin hin kadhadhu. Warabbal Ka'aba Oromoon tokko ta'a jedhee isin kadhataa hin jiru. Too barbaadan akka Doktor Gammachuu dhisan tokkoon ta'ina rabbuu tokko isin hin godhin rabbuu wal isin haa nyaachisu. Garuu namoota du'aniitiin qabrii keessa jiran ka kaleessa galata isinii oolan ka harka isaanii irraa nyaatanii dhugdan ka viidiyoo ragaa qabnu ka barreeffamaan ragaan jiru keessattuu warra akka Hacaaluu Hundeessaa kanneen dhiisa ka du'ee biyyee keessa jiru san ammoo dhiisa ka du'ee biyyee keessa jiru san garuu biyyee maaf dhiisa foon isaa osoo lubbuun jirtan hin nyaatinaa mixiinuu hin nyaatti mixii waliin foon isaan saammatina dhiiga isaa biyyee waliin dhuguuf hin deemina biyyee maafuu dhiisa biyyeen ufiinuu nyaatti nama du'e kan biyyeen ni nyaatti waan ta'eef reeffa isaa san suuta biyyee naa nyaattu harkaan saamatina reeffa nama du'e mixii harkaan saamatina isin nama malee mixii miti dhiisa kaani tokko ta'an osoo jedhe rabbuu Oromoo tana tokko godheetu isii wanna jiraachisaa hin jiru rabbuu afaan isii godhe rabbuu gad isii deebisee Oromoo kaleessa gaafa maastar pilaanii qeerroon 5,000 akka sabaatitti duute har'a rabbi gad isii xiqqeessee fokkisee gandaan amantiin siyaasaan bakka dhibbatti qoodamte Oromoon siyaasuma kana keessa kun abaa'oo kun kaafaa'oo kun biltsiginna paartilee siyaasaa keessa gandaan ka abiyyiin deeggaru gandaan ka jawaariin deeggaru gandaan amma immoo islaamaan kiristaanaan shawaan arsiin bakka 50tti rabbi isii qoodee isii fokkise kanaaf ka Oromoo itti muratee fi rabbumatu isii fokkise waan ta'eef rabbumatu ifaajee teennaan taphate waan ta'eef rabbumatu dhiiga ijoollee 5,000 san bilaasha godhe waan ta'eef isinuma feetanillee of godha ani rabbiin isin qabe amantiin isin qabe namni rabbii tokkichatti amantu namni kiristaanaallee waaqatti amantu sanii isin qabe warroota lubbuun darban rabbii tokkichaa jedha dhiisa ergaan kiyyallee kadhaan kiyyallee kana qofa ergaan kiyyallee kadhaan kiyyallee kana qofa isin kadhadhe akka ilma Oromoo tokkootitti isin kadhadhe akka nama lubbuun jiruutitti ragaallee bayeef akka nama tokkootitti nama akka Hacaaluu ka saba malee ganda hin beeyne ka Oromummaa malee amantii hin beeyne dhiisa namoota gurguddaa hayyoota seenaa hojjetanii darban warra akka Jaarraa Abbaa Gadaa warra akka Waaqoo Guutuu warra akka Elemoo Qilxuu warra akka Taaddasaa Birruu dhiisa hammaan lubbuun jirtanuu wal geettanii ajandaa godhatuufillee ka jiruu hedduudha waan ta'eef isaan sanitti fuufa an ergaa kiyya xumuree jira
Aan dhugaa dubbatuuf haala kanaan yeroon booda sooshaal miidiyaa kana itti fufuuf dhabuun wallahu a'lam. Maaliif maraataadhaa miti maraatuuf deema garuu nama responsibilitii qabu nama maatii qabu nama ilmoo qabu nama jireenya ofii itti fufatuu barbaadu. Haala kanaan ummata kana waliin akka kanaan itti fufnaan wallahi osoo hin beekin maraattee maraatuma qixxeettuuf argita. Maaliif an gaafa maastar pilaanii nama biyya ture nama gaafa nama 5 boolla tokkotti awwaalan ija kiyyaan dhaabadhee ilaalaa ture nama harka kiyyaa ummata waliin awwaale san waliin tokko aarsaa ijoolleen sun kafalte osoo beeynu nama gaafa Hacaaluun du'u Oromoota na waliin taa'ee boo'ee dabarseedha. Har'a wareegam ijoollee sanii bilaasha gootanii dhiiga Hacaaluu bilaasha gootanii ifaajee isaa gumaan isaatu osoo hin bayin du'arratti du'a yoo isin dabaltan argaa namni sammuu qabuun maraata. Maraataa kana maraatetu maraatuma ofiitiif waan san hojjeta malee namni fayyaa qabu immoo gocha kanaan maraata. Jecha isin jettanii maraata. Sammuun namaatuun akkuma waan xiqqoo yoo argatte daftee gammaddu waan badaallee yoo argite xiqqoo maayindiin namaa kun xushi nama jedha. Nama siiqa bilooniin mataa namaa kun yoosuu hiikkata. Namni barri hin beeytan ilmi namaa kamaraatu kun waan xiqqoo yoo dhabe gadda wayi fakkeenya haadhumaaf abbaan namaa kun namarraa yoo duute tasa ebaluu du'e yoo siin jedhan bakka san yoo of wallaalee namni sammuu namaa kana keessaa waa badan. Wanti Oromoon har'a gadi baatee akka beekumsaatitti beekaa fakkaatee namni kenna hojjetu kun tasa sammuu namaa kana ammoo bilooni mataa namaa kana hiikuu danda'a. Kanaaf maraataa waliin maraatuu irra miidiyaa waan jedhame kana ofirraa itti dhiistee keessattuu warri akka kenna baqatee biyya hambaa jiru kun guyyaa takka osoo kiraayin manaa sirra darbee namni si bulchu hin jiru. Guyyaa takka osoo dalagaa hiiktee ofii qofaa miti ilmoon teellesii waliin agaabuu bulti. Wanti asirraa nama maraachuu hin jiru. Afaan ofii cufatanii salphina ofii matatti baadhatanii gara mana ofii galanii jireenya ofii jiraatu. Ani wanti isinii dhaamullee kana obboleewwan kiyya warri dalagaa sa'aatii 16-15 hojjetu qabdan wallaahi billaahi dhiisaa. Ispeeshaalii warroonni diyaasporaa biyya garagaraa jirtan carraa oovartaayimii dalagatuu qabdanii carraa sa'aatii dheeraa dalagatuu qabdanii dhiisaa kalli wallee sooshaal miidiyaa dalagaa jireenya kee jijjiiradhu waan waaqaaf nama biratti sii ta'u oovartaayimii sa'aatii 2 daladde waan sa'a tokko dalagde miskiina biyya keessa rakkatu ka biyya keessa beelee rakkatuun rakkoo keessa jiru isaan qarqaara jinniidha miidiyaan. Chaayinaan summii akkamii waliin akka addunyaan miidiyaa kana gadi baasta iyyuu balaa akkamii waliin akka ummata keenya gadi baasta iyyuu waan hin beekneef summii akkamii waliin even kabiraadhiis mootummaan Itoophiyaa kun osoo Chaayinaa walii galee ummata keenya kana uf wallaalchisaa iyyuu jiraate wantummaan tiktookiin kun uf keessaa qabu iyyuu amma taa'anii yeroo itti yaadan nama gaafata. Abbootii amantii waliin hayyoota garagaraa waliin osoo namni jiraate sila tiktookiin kunuu maali? Aappiin kun maaf hojjetan? Addunyaan teekinooloojii itti fayyadamti. Waa wal barsiisti. Wantoota garagaraa muuxannoo walii qooddi. Oromoon suuraa namaa itti garagalchiti. Itti wal arrabsiti. Itti wal xiqqeessiti. Tokkummaa isii keessa dhabdi. Gandaa waliin duutti. Amantii waliin duutti. Maalinni miidiyaan kun addunyaaf gammachuu Oromoof qormaata iyyuu maaliif ta'e jedhanii yeroo itti wal gaafatanidha. Addunyaan osoo itti fayyadamtu osoo teekinooloojiidhaa fi muuxannoo qabdu itti walii qooddu Oromoon sababni inni miidiyaa kana keessatti sadarkaa kana ofii isaatii wal cabsuuf maali jedhanii osoo nama qabaanne osoo hayyuu qabaanne bikka ta'anii xiinxallanii waan kana hundee isaa irraa qoratanii irra gaanedha. Faranjii itti wal arrabsitu argitu, Araba itti wal arrabsitu argitu, Afrikaa itti wal arrabsitu argitu. Guddattu ummata Itoophiyaati gad aanaan ammoo ummata Oromooti keessa wal xiqqeessu.